dura lubbuudhaan dachii tanarra bulte waa gaafanna. Dubbiin nu dhibdees jaallab jennaa jechuudha. Akkami jirtan Oromoo nagaa baga jiraatanii jiruun gaariidha. Rabbi dachii samii uummeef galanne haa ga'u. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbiif arra walitti nu deebiseef galanne haa ga'u. Bismillahi jeetiin eegala maqaa isaatiin. Arra waa sadiitu gama ummata Oromootiif akka waa achi darbadhuuf waa sadiitu na fidee jechuudha. Waan naa gootan Rabbi rasuuliin isin qabe kana godhaa akkas godhaas namaan hin jiru. Namni jiru sanilleen waan irraa jiru qaba. Godhaadhaaf. Dhaggeeffadhaa godhaadhaaf. Eega dubbiin jabaattee Rabbi rasuuliin si qabe jedhu dhaamsa san caqasii madaala keessii kaafnaan heera rabbiitii fi heera samiitii fi heera dachiitii fi heera uumaa isaatii wajjin wal sin dhorkine taanaan waan tuttuqan san tuttuqiif waa sadiitu na fide har'a. Ani waan inni isiniin jiru yoo hadooddii Oromoon waliif hadooddii qabdi dhaloota dhaamsi kiyya kun akka agartaniin waliif hira ummata Oromoo bira akka ga'u. Sababni isaa waa sadeeniin amma an qabadhee dhufe tanaatu waan murteessituudha jechuudha. Tasadaffaa dhaamsa kun immoo lama walii himu ija dabarsu walin labsu. Kunis wanni sadeen waan daddaffii taate finiintu hujii lubbuuti. Lamaan jajjabduun waa'ee Oromoo ilmaan Oromoodhaa karaa bahaarra jiran ilmaan jaarsoodhaa Oromoota jaarsoodhaa irratti shirri xaxamaa jiru lubbuun dabraa jirtu qabeenyi saamamaa jiru kan ciibsee nama raffisuu miti. Kanaaf ummata Soomaaleedhaa irra bobbaasanii Abjuu Ziyaad Barreedhaa Hawaashii gadiin dachiin ta Soomaaleeti waan jiru sanatti fakkaata. Dachii ilmaan jaarsoo kana bakka lamatti adda muruudhaaf tattaaffiin godhamaa jirtu. Guyyaadhaan Oromoonni karaa bahaa jaarsoo kana achiin soqarree daangaa himjii gubbaa jiru guyyaarraa dhumaa jiran. Kan ajjeesisiisu immoo tokko warra qabeenya jaarsoo saamuu barbaadu, warra dachii jaarsoodhaa bakka laman buruu barbaadu, kan lammaffaadha kan sadaffaadha warra sadaffaadha mootummaadha. Mootummaan xalayaa takkaan dhaabuu odoo danda'u calji'ee itti ilaalee hogguunuuf Oromoonni jaarsoodhaaf firraa dhoowwan firraa deebisan. Horii isaanii kan isaan saaman hogguurraa deeffatan yoo ka Soomaalee keessa dhufe deebisaa janiin yoo ka jaarsoo saamamee dhaqanitti himatan cal nuti humaan dhageenya humaan agarree. Qabaddu gowwaan horii obboleessaa shilimitti dhiisee doomaa dhaala. Kuni mootummaadhaan geggeessaa jira. Haga waan sanin dhaabiniin mootummaan ilmarra dubbii abbaa fakkaata isaatu keessa jira jechuudha. Kan lammaffaadhaa achuma keessa sila lafee sattawwaadhaa waliin cabsanii lafee sattawwaadhaa waliin cabsan. Warra mootummaan kun bobaa baneef daldalatanii alaa keessa baasanii qabeenya horatan. Sababa qabeenya sanii warreen kunis harka keessaa qabanii jechuudha. Warreen gara Oromiyaatii bobaan ol banamteef gara federaalaatii bobaan ol banamteef adda qoodanii ilmaanuma jaarsoo duydaa wara garaa walii godhanii. Kanaafis dhaamsaa dhaggeeffadhu. Waan ati beeytu ta khalee agarte ta dhageesseen sitti hima. Biitti tun hogguu dhalattu alaabaan isiidhaa ummata biyya saniitiin hin murtooyin. Maqaan biyya saniilleen ummata biyya saniitiin hin murtooyin. Heerri biyya sanii seerri biyya sanii tumamee hayyootaan tumamee ummataaf hin dhiyaanne. Ummataan hin murtooyin. Gaafuma dhalattu biitti sun gartee gaafa Oromoo Abisiiniyaan mootummaa Oromaa cabsee qabatu hobbaatiin citteetti hafte.
ila amma deemaadhaa jirti. Dhufaa dabraan itti kaan irraa hir'isa kaan itti dabala akkasuma deemaa jirti. Isin warri gartee ilmaan Oromoo taatanii bu'aa yeroodha keessaa qabeenya ala baaftanii biyya keessa naqachuudhaan mana bakka isin barbaadanitti Finfinnee fi Adaamaa dirree dhawaatti akkuma feetanitti dachiis isinii kennanii jaarradhaa isiniin jedhan tokko tokkotti isin beeynaa manni sun gommaan qabu. Akkasumatti hubadhaa. Ummata jaarsorraa gattaa'a dachii jaarsorraa is gattaa'a. Yoo feetan tumsaadhaaf dadhabnaan duran dhaabbatinaa boodan dhaabbatinaa jaarsoon qoqqootina. Kana isinim tokko yoo wanni kuni wayyaa hubaate maqaa keessan tarreesseetiin fidaa jechuudha. Eenyu akka ta'e uummanni Oromoo bal'inaan akka beeku. Tokko tokkottiin isinii gaffitaa jechuudha. Dhaaphu dhiisi. Kun kana kan lammaffaadhaa. Kan lammaffaadhaa. Duuti kalee qaroo Oromoodhaa laalanii fuudhanii dirree bahaa fi bifa dho'isaa ta'ee fi waa hagooganii ajjeesan. Amma hagooggi jabotti marame akka Oromoo irraa dhokatutti. Akka Oromoon eenyuun nama kiyya kana narraa ajjeesee hin beeynetti hagooggi guddoon itti maramaa jirtu. Tunis dubbiin tanumachi keessaa loohetee dhufte. Uummanni Oromoo ka dhihaa ka bahaa ka kaabaa ka kibbaa dhaggeeffadhu. Sirnichi dhufu kun Oromoo Islaama Kiristaana waaqeffatanii saddan baasu. Walumaan xiqqeessa walumaan ajjeessaas. Waliin kufne waliin kaana. Har'aan tana walliftoota Oromoodhaa ka waan mootummaan kun yaada mootummaa kana hin fudhanneefi yookaan dubbanne akkanuma caljee taa'uuf teessoon dheeraan irratti godhamee wareegama kalee nama wareegame hunda gamagamuudhaan eega laalan booda ajjechaan tun bifa jijjiirrachuu qabdii murtiin dabree jira. Akkamiin yoo kaahuu waan ati dhuydu keessatti waa qalaw sii godhu waan hogguusan siqochuu isoo doon ta'in turtee ati dhukkubsattee tuma firraa hedduudha amma waan arran dubbanne taboruun callifne hedduu qabnaa jechuu warra lubbuun arran jira. Hamma immoo du'aaf karaarra jirullee kamma du'aaf karaarra jiru callisiisanii tolcha akkaataatti tolchanii du'aaf karaarra jiruutu jira jechuudha. Kanaafuu walliftoonni Oromoo dhiiraa dhalaadhaan akkan dagamne maali wanni nama dagu lal hayyus gootaas arjaadhaas nama shiftoomellee maaliin dogoggorsan maal jeessa gurbaan wallisu dhiqattee kuullattee quyyifattee hoggaa baatumaanaa tabareeddusii kamaraatu ana jee karaa kanaanis isinitti dhufan karaa dubartiitiinis karaa dantaa sii bananii firasi godhachuudhaan waan ati barbaadde sii kennanii sii godhanii maallaqa guddaa isin irratti investi godhanii akka dalagattan. Kanaaf waan isinii qophaa'eetu jira amma. Achi keessaan kaan isitti dhufan. Kaan ammoo dubartii keessaan kaan wahuma nyaataa dhugaatii keessaan bifa dho'isaa ta'een bifa mootummaan kun dogoggora hamaa dalagamee wanni sanuu dhaabbachuu diddee jedhan ammaan tana. Maali isin du'a haa caaluudhaati. Ta dirree teessu. Ta gariin namaa lakki jedhaniitu madabballoonni isaaniitii fi warri isaan raatuun garii si dura dhaabbatte. Mootummaan kun hin ajjeefne jedhanii. Keessattuu bara afuraffaasaa maaltu dalagamaa ture? Nama tiichertii isaa uffataa ture akkuma kaleessa nama tiichertii OMN uffatu kan abaawoodhaa uffatu alaabaa Oromoo ofirraa qabu faajjii ofirraa qabu ka suuraa gartee Jawaar Mahammadii fi Baqqalaa Garbaa fa'aa ofirraa qabu ajjeesanitti eegalan kaa Haacaaluu Hundeessaatis nama sadiin deemu hidhuu asumarraa eegalan gaa qe'ee gowwaatii moofara muratanii. Ishi cichi wanni firraajuu hin jirtu. Maaliif kaan ilma abbaa gadaatii fi mootummaa badhaadhinaa Harargee tana fa'aa hogguu gabbuute mootummaa badhaadhinaa biltsiginnaa hin beekan. Biltsiginnaa yoo jetteen maali biltsiginnaan kasiin jiru jiru. Walliftoonni Oromoodhaa dhiiraa dhalaadhaan if eegumsa hiriyaan qabne dachaa qabaachuu qabdan. Rabbi isin haa eegu. Qaroon Oromoodhaa hayyuun Oromoodhaa hawaa dubbatu. Duraanuu hedduudhaatu tarree gubbaa jira amma duraas dabarseetiin jira. Tarree isaan lafa kaa'atan keessaa garuu duutee Haacaaluudhaa waan san akka miila gabaabbattu gootee jechuudha.
hasaraa isin nurra fidde akka malee taane gar malee deemne jaani amma teessoon bifa kanaan dabartee jirti. Waliftoota Oromoo diinagdeen gara barbaachisuun hayyama kennanii fi karaa fedhe akka deemu daldalatee akka jiraatu dandeenyaan maallaqaan akka mootummaa kanarratti dhageetti qaba. Mootummaan kun akka mootummaa kanarratti hin bobbaane dura kan dhaabbaneen booda kan dhaabbaneen cinaa kan dhaabbanne diinagdeen godhu firaan godhu kana dadhabnaan dhab keessa goonee fi bubbulee akka kutu godhu tanas jira naba hogguma waa fudhattullee hogguutti cirtullee garte akka gaariitti rabbi si haa eegu ifeegi. Kuni mootummaan haadooddii takka kulkwaa takka ummataaf hin qabu daangaafis hin qabu ummata biyya saniitiifis hin qabu. Wanni inni qabu maali? Hanga barcuma isaa sanitti mootummaa isaa sanitti namni hin dhiyaatin. Bakka raataa sodaatan dibichatti ni dhani bakka dibichaa sodaatanis raatatti ni dhani. Dhaamsi kiyya kamaayyiidhaa warra mootummaa kana deeggaru. Kaan silaa sodaaf kaan sodubaaf irraa callise kaan garaa callisiise kaan sodaa callisiise kaan nama afaan Oromoo dubbatu nu bulchaa jiraadha. Akkasii bar nama afaan Oromoo dubbatuutu nu bulchaa jiraadha. Oromoodha Oromoon nu bulcha lama abbaa gadaati. Laale qabbaneessanii jiran garii namaa waa garii asirratti yoo dubbanne dhiibbaa qaba beektaa iccitiin guyyaa 3 baati jan. Guyyaa 3 iccitiin nama afaanii baatu hogguu aartee fi hogguu gammaddee fi sireen nama jalaa baasaanii beeytanii miti. Sireen tun faan akka gaariitti haasawaa beeyti beekatu. Akkasi gootus harasi ooftus haasawaa akka gaarii beeyti sireen. Kanaaf hayyoota Oromoodhaa haqanqaaluudhaaf bifa dhoyfatanii dabarsuuf walliftoota Oromoodhaa qophiin akkanaa waan qophaa'ee jiruuf mana mootummaa keessarraa akkasitti bahee jira. Kanaaf waan tokkoon isin hima. Du'a Haacaaluudhaa ilmaan Oromoo keessaa ifatti nama isin hima. Nama tokko qofaatu sanuu hanqa tokko hara dubbiin deemtu beeku. Itti himan sandiisichi eegatu kan waan afaan isaatii bahee irraa ifa ta'a jechuudha wanni kun. Damballaash qofa waan hin ta'in nam tokko illee hin beeku. Nama jaaniitu namni itti mari'ate hin jiru. Warreen naftanyaadhaatii fi warra tikaa ka'eltiraa qofaa tokko qabaa jechuudha Abiyyiidhaa wajji. Yeroo isaa eeggatee as baa kunis. Ilmaan abbaa malee hambisuun asirratti isin guyyaarraa barkuun ammaan tana nama beekamu kadu'aa jiru kadu'e kun kan hawaasni addunyaalleen itti dhagahu qabattee urgeessaa kun hundinuu kakka Abduu Jabbaar hundi warra tadamballaashin isin hima. Abbaa qabaachuu qabdi kadubbiin eessa akka taate. Hogguunii fi guyyoo waariyoo intervii gaafii deebii isa godhu Haacaaluu godhu laal akkatti afaan banu jeejan Haacaaluudhaan waan isaa qophaa'ee hin beeku. Jibbansa yoo Oromoo ta'e OMN ka Oromooti gaazixeessonni san ka Oromooti Haacaaluun warra kanee akka inni 4 kiiloo seene godherraa qeyroo hojii tokko jechuudha. Gaaza injiina qulfii guca dukkana ibsee gaafa sana kana mataa qaqqabatanii taata 4 kiiloo ofsitu aane hogguu gurbaanju inni mataan isaa kana qaqqabate sodaattuudhaan kijiba. Bulchaan Itoophiyaa bulche lama sodaattuun eenyu sun beeytanii tokko addunyaarra jira tokko addunyaarra hin jiru. Mallas seenaadhaa dirree qabsoo irratti hedduu sodaataadha. Rasaasa dhageenyaan ni kuta. Abiyyiinis nama akkasitti kijibaadha ni kuta. Dhirti bireena dhukkaaftu ni jirti akka Isaayyaas faan. Waan gaarii dalaga jeetii mi beeka Isaayyaas. Addunyaa tara diktaatara Afrikaa tokko faadha innis. Kanaaf yoo ta'e waan namni qabu numa hima kennitaaf waan abbaan qabu. Shiratti immoo Mallas Zeenaatii fi Abiyyiin goota olaanaadha shira shirutti. Ani immoo nama ija shiraatii fi ija mixiidhaa argu ija siyaasaatii fi ija mixiidhaa argu. Kanaaf uummata Oromoo ani isinii dhaabeetiin jira. Keessattuu naggaadeen dantaa garaa keessaniitiif jaarsoo irratti waan ni gaggeessitan adda qooduuf deemtan irraaf quba qaban irraaf qabi kun dinniina andhaamsa ummataatiin dabarsa akka abbaa gadaatti dhiisi siifi sin tolu sitti sin tolu dhiisi
Kanaaf ummanni Oromoo addunyaarra jirtan hundinuu roorroo Oromiyaa golii Oromiyaa keessa deemtu hundanii dhagaanii dirmachuudhaas qabdi. Tan dirmachuun qabne tun tan karaa jaarsoodhaa tun dirmachuus hin qabdu. Akka dirmattaniif wal dhageessisaa bahaa dhihaa kaabaa kibbaa. Shirri qoricha hin qabu. Qorichi shiraa shira. Kanaaf bira dhaabbadhaa. Warri kun rasaasa mootummaa kennaaf. Mootummaa federaalaatii fi mootummaa. Kanaaf warra kaan rasaasa isaantu kennaaf. Rasaasa dhabaaf ilmaan Oromoodhaa. Hagootummaa qaban kabakka laalan nama takkaa roorroof hin jilbiiffatin capha gadaarraa jaarraa kudha saylaffaarraa qabee hanqa sa'aa ammaan tanatti takkaa gabrummaaf hin jilbiiffatini. Namni rasaasaa yoo jilbiiffachiise kun xiqqeenya Oromoodhaati jechuudha. Horaa bulaa dagaagaa deebana guutuurra walit dachaana. Rabbi nagaa waliin nu haa deebisu. Namoonni immoo biyya keessaa garaaf gargaartan ka sodaadhaaf calliftan itti yaada mootummaan kun mootummaa summiidha. Qorichi hin jiru jechuudha. Qoricha shiraa shira qoricha shiraa. Kanaaf mootummaan kun mootummaa biyya saniif summi ummata Oromootiif summi ka maqaa Oromoo qabatee Oromoo irraa dhalate jedhanii biyya sana keessatti addunyaalleen hubattu summi akkasii nuti hin qabnu jechuudha. Jirra jirtu jennarra deebinee ammallee jirra jirtu dhaamsu bar jechi kun jecha waa hedduu if keessaa qaba. Kanaaf isin maddii jirra jennaan Oromoota bahaa kan jaarsootiin isin cinaa jirraa jabaadhaa. Iyyannaa teessanis roga hundaan gahaa. Ummanni Oromoo biyya keessa jirtanii fi biyya alaa jirtan dhaamsa kiyya kana ummata Oromoo hunda biraan gahaa akka ummata jaarsootiif yeroo dirmatanii fi akka walliftoonni Oromootii fi hayyoota Oromoodhaa mootummaan gara jabeessi kun akka hin ququmsine akka firraa eegan biraan nagaa nama hundaan horaa bulaa dagaagaa deebana. Kana gaafachuu barbaadan abbummaan fedhe waan gaafachuu ni danda'a. Nagara jiraadha ana abbaa gadaadhaati. Kijibaa sin dubbatu abbaan gadaadhaa. Ilma namaatti saddan qoodu. Mootummaa abbaa gadaa ajjeesu ka dubartii ajjeesu ka guyyuma rabbii shawaa tana keessatti Wallotti Wallaggatti Booranatti Gujitti Arsii keessatti guyyaa tokkotti Arsii keessa mana 38 guban. Family achi keessa galtu laal. Hammas kanuma tahee laal hagaraa bulee fi habobaan banamtee foo maal godha mootummaa kana dhaadaa jechuu gabbahee. Annamaan akka hamaa jaaladhu ka rakkoo hedduu wajjin dabarsine bara amantii Islaamaa namni mataa ol qabe biiphiidhaa jeeboo Abiyyi Ahmadi bar haga qabeetu isa malee ka ol qabee miti. Masgida 37 guban naannoo Amaaraatti namni tokko itti gaafatama fudhatee mana murtiitti adabni itti murtaa'ee hidhaan jiru hangarra. Kana abalu atiif beeytan dubbannu naafete nama rakkoo hedduu wajjin gar hedduu dhaadheessita warra kana. Gabbuu ilaali gartee qayyaati irraa dhalatte gartee sirkatti waan ummata Arsiidhaa godhaa jiran. Gad dhaggeeffadhu kalmaan adeerran keetii jaarsoo waan godhaa jiran. Warra kalimaan takkitti laa ilaaha illallah Muhammadan Rasuulallah waliin nu fiddu naannoo Amaaraa keessatti masgiida gubate lakkaa'e. Ummatan dogoggorsin jechuu barbaadeeti kalee anumaa wajji irbuu seente irbuun sanga akkasi gootu rabbii beekaa. Nagarra jiraadhaa Oromoo isinirraan ture umriidhaan naa tura. Dhaamsa tiyya kana nagaadhaan bakka iyyuun waliif rabsa horaa bulaa dagaagaa deebana.